Rahmatullahi wa barakatuhu. Kam jirtu boleewwan warroonni chaanala Khadija Gurura Beest jalatti argamtan jirra jirtu baga jiraattanii isiniin jecha. Egaa barnoonni keenya itti fufee jira. Yeroo darbee qubee haadha walitti deebine arramoonii qubee haa barnoonni keenya tartiiba qubeetiin deemaa jira inshaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخرج الخاء من أدنى الحلق منطقة جذر اللسان مع حنك اللحمي وصفاتها أربعة: محموسة، ركوة، مستعلية، منفتحة. إدو خامبه إهولا غائرة إدو هندي الربا أعمق مفوني وليني أكاتان إساء أفري. محموسة كي يرود بنو حفورك أبو. ركوة كي يرود بنو سقلين قوتو من قوتو تياؤ. مستعلية كي يرود بنو سقلين قرأ أما القرو. منفتحة كي يرود بنو سقلين أولهم مرمنه الرابنمو. barnoonni keenya sifa waliifaa laa qabanuun illee waliin himaa deemaa turre har'ammooni ittuma fufee jira jechaadha. Akkuma beekamu barnoonni keenya yeroo darbe keessatti qubee haanii fi saanii iddoo bahiinsa isaaniitu garagar malee sifni isaanii tokko jennee turre. Har'ammooni haanii fi haanii fi saanii sifni isaanii hundi tokko ta'e tokko qofaan wal dhabanii musta'aliyaa kana qofaan wal dhabanii jechaadha. Kanaafuu faallanii musta'aliyaa mustafilaadha. Akkasii kanaafuu qubeen haanii fi saanii fi qaan sifti isaanii tokko sifa tokko qofaan wal dhabanii akkasii. Barnoota kana keessatti wanti isin hubachuu qabdanuu sifa waliif faallaa ta'ee kamtu faallaa waliif ta'a kamtu faallaa hin taane sifa meeqa waliif faallaa ta'ullee walumaaf ibsaa deemna. Gaafillee yoo qabaattanii komantii jalatti naaf barreessuu dandeessu. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u. Dogoggora jiruuf hafuunaa lillaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.